Guyyaan maanguddoota akka biyyaa fi naannoo Oromiyaatti bara kana wayita 18ffaadhaaf kabajamu sababeeffachuudhaan maanguddoonni abbootiin gadaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa magaalaa Dukamirraa walitti babba'an paarkiin Xooxxoo daawwataniiru. Qaamoleen hawaasaa paarkicha daawwatan kunneenis gaarreen Xooxxoo barootaaf lafa bal'aa qabatee dubartoonni harka qalleeyyiin qoraan irraa guuranii dadhabbii hedduudhaan gabaaf dhiyeessuudhaan alatti misoomee faayidaa birootiif oolaa akka hin turre kaasanii amma sadarkaa kanatti jijjiiramee arguu keenyaan hedduu gammanne jedhaniiru. Iddoo kana bosona kana keessa namumti harka qalleeyyii ta'etu naannoo kana dhufee baala kutata hurraa gurgurata malee wanni badaan asitti wanni miidhagaan tokko hin jiru ture. Namoonni baay'een warri rakkatanii tooyii as keessaa qoraan funaananii tooyii duruu qoraan dugdatti baatanii hojjechaa jiranii har'a garuu carraa hojii akkanatti argatanii hundumtuu hojjettee nyaachuu isaatiif baay'ee nama gammachiisa. Sababni isaa maali? Namni hojii hin qabne biyyattis ba'aadha, maatittis ba'aadha, ofittis ba'aadha. Namni hojii hin qabne waan hojjetu yoo dhabe hannatti bobba'a. Akkasitti immoo carraan hojii uumamee fi namni akkanatti hojii hundumtuu hojii isaa hojjettee nyaachuu isaatiif baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Beerreen dadhabde tun dugdi ishee amma lafa ga'utti. Innaa kana argine amma san keechaa baase alamii akkanaa nu agarsiisuun isaa ajaa'iba. Biyyuma alaatifu biyyuma biraatifu dhufee hoolaalle biyyumti biraatu dhufee hoolaalle taarikii kana jijjiirraa biraatitti ta'a. Paarkichi yeroo gabaabaa keessatti xumuramuudhaan dubartootaaf kutaalee hawaasaatiif carraa hojii uumurra darbee iddoo aara galfii miidhagaatti jijjiiramuun isaas kan dinqisiifatamu ta'uu ibsaniiru. Keessumaa jijjiirama kana keessatti waggaatan muraasa kana keessatti mootummaan keenya kana jijjiiree kanaan ga'uusaa warroon tanaan dura laalaa turre maaliif warra rakkataa haadholii teenya dubartoonni baay'een asitti wanni meeqa irra gahaa kufaa baataa ilmaa agarra waan ta'eef har'ammoo hojiin isaaniif uumamee hojiin adda addaa uumamee fi akkasatti qulqullinaan waanuma adda addaatiin waan dhiyeessiraan hundaa'anii akka hojjetan gurmeessanii akka hojjetan godhamuusaa baay'ee guddaa nama gammachiisu. Inxooxxoon dannii barzaafii qaba malee waan biraan qabu. Waggaa lamaa fi wayiwayi keessatti Dr. Abiyyi kana godhuun isaa baay'ee seenaa dur hojjetamee hin beekne kanarraa argine kun. Kanarra zoorree toolaalle kun seenaa dur hojjetamee hin beekne. Lafa kun hin malamneef akkaataa itti malee too kana hojjete paarkiin kun hundi uumameef ani baay'ee na ajaa'ibsiise sirumattuu. Dhugaa harka namaatitti hojjete jechuun hin danda'amne wanna nama ajaa'ibsiisu asitti argaa jira waan ta'eef asumaan garana mootummaa keenyas Dr. Abiyyi galateeffachuun barbaada. Namni naannoo kanarra jiru asirraa hojii guddaa argate jedhee tayyaadha. Kaayoon daawwannichaas biyya maanguddoonni tiksaa fi misoomsaarraan gahan dhaloonni akkamitti misoomsaa akka jiru agarsiisuudhaaf akka ta'e simameera. Biyya maanguddoonni kaleessa tiksanii daangaasaa tiksanii akka biyyaatti itti fufsiisan kana har'a immoo dhaloonni haaraan kun sadarkaa maaliin irraan akkamitti deemaa jira kan jedhu inni tokko paarkiin Xooxxoo kana. Sirni daawwannaa kunis maanguddoonni biyya isaanii kaleessa nu dhaalchisan dhaloonni har'aas akka kunuunsaa misoomsaa fi daangaasaas tiksaa akka jiru haalota garaagaraatiin akka ilaalaniif jedhameeti. Qaamoleen hawaasaa garaagaraas daawwannicha irratti akka hirmaatan ta'uun hojiiwwan gara fuulduraatti haala wal fakkaatuun hojjechuun danda'amuuf onnatanii akka hirmaatan kakaasuu fi kan jedhan obbo Taammiruun gara fuulduraattis jedhan. Amma waan argine kan asitti karoorri ba'ees jira, karoorri hojiitti galamees jira bulchiinsa magaalaa Dukam keessatti. Magariisomsuu keessatti giddugala bashannanaa hojjechuu keessatti hojiileen bal'aa hojjetaman jiru. Sadarkaa paarkiitti immoo bara kana kan qabamee jirutu jira bal'inaan. Isarratti hawaasni hundumtuu waan socho'ee hojjechuu qabuuf gara fuulduraatti immoo hojii akkamii akka wajjin taanee hojjechuu dandeenyu isa qofa otoo hin taane nuunis bakka jirrutti akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ilaalaati kan jirru. Guyyichi bara kana akka naannoo Oromiyaatti dhaadannoo biyya maanguddoonni har'aa fi goototni kaleessaa nu dhaalchisan misoomsaa fi tiksaa dhalootaaf ni dabarsina jedhuun sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira.